isinitti argisiisuu danda'a. Seenuu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gammachiisaa qabnaa gootichi Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa wal dorgommii maaraatoonii biyya Ameerikaa Texas keessatti adeemsifame irratti lammaffaa ta'uudhaan mo'ateera. Dorgommiin kuni Chevron Marathon jedhama. Waggaa 45 fi kan adeemsifamaa jiru. Atileet Fayyisaa Leellisaa tokkoffaa bahuu danda'ayyuu garuu mallattoo diddaa gabrummaa yeroo agarsiisu kan atileetiin Ameerikaa akka bira darbe warra achitti argaman kan dubbataa jiranii. Egaa wal dorgommii kanarratti akkuma ta'e Fayyisaa Leellisaa lammaffaa bahuudhaan maaraatoonii walakkeessaa mo'ateera. Maaraatoonii irratti Oromoo hirmaatan jiraachuun olu jedha. Mee gara dorgommiin kun itti adeemsifamutti sin dabarsaa Houston, Texas. Achitti kan argamu waan haala achi jiru haala dorgommii kanaa mee nutti himi. Haalli as jiru baay'ee bareeda. Akkuma beekamu Fayyisaa fi atileetonni biraallee magaalaa kanaa guyyaa 2-3 dura dhufanii asitti addaabti godhaa turanii tireeningii qilleensaan wal barachaa turanii. Kanaafuu amma immoo Fayyeen amma ganama kana fiigee haaf maaraatoonii lammaffaa bahee almost fagootti gatee namicha bira darbee deemaa fiigaa ture. Haa ta'u garuu yeroo inni mallattoo diddaa gabrummaa harka ol qabee argisiisu namichichi harkuma hiixatee haada ittiin mo'anii darban sana kutuudhaan maayikiroosekendii tokkittiidhaan isatu dura bahee Fayyeen iyyuun amanne gatee bira darbee ture. So kana fakkaata. Kabiraallee akkuma kana biyyarraa dhufan dorgommii itti jiru dorgommiin ammayyuu deemaa jira hin dhumne. So Fayyeen daqiiqaa 10-15 dura reefuu fitee fuul maaraatoonii illee amma dhumachaa jira kanatu jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa atileet Fayyisaa Leellisaa hojii dippiloomaasii yeroo dheeraadhaaf hojjetaati kan dorgommii kana adeemsisaa jiru. Injifannoon inni injifannoo irratti argataa deemu kun hedduu cululuqaadha. Baay'ee itti gammanne. Mee mootii haalli istaadiyeemii sana keessa jiru iddoo maraatoonii kun itti deemaa jiru kawasi warra achi jirtan maaltu isinitti dhaga'ama? Haalli uummataa maal ture? Mee kana nu ibsi. Hedduu gammachuutu ture. Dura Fayyisaa magaalaa kanatti Oromoo dura inumaayyuu faranjoota warra dorgommii kana godhanitu dafee qabatee simatee diinara afeeranii hirbaata godhanii akkasitti gammachuudhaan dabarsinee amma immoo Oromoon sa'a 5 irraa jalqabee hawaasni Oromoo Houston magaalaa kana ka jirru gamaaf gamana yoo deemte alaabaa fi ijoollee Oromoo argitaa baay'ee si gammachiisa. Gammachuu guddatu jira. Kunoo ammas nattis marsanii obbo Mul'is akkasumas kunooti obbo Abdurrahiim akkasumas kunoo adde Nuuriyaan obbo Falmataan as buunnee jirra. Namni lakkoofsan qabu ijoolleen daa'imman kunooti abbaan bashannantu akkanatti as buunnee jirra. Hawaasni halkan ganamaan bahee dhufee bakka qabatee eegumsi isaa cimaadha. Kana fakkaata hedduu gammachuudha. Yeroodhaa yerootti asumatti kana goona. Fayyeeni magaalaan kun ka isaati yeroo sadaffaadhaa fi ka inni magaalaa kanatti moo'ee bara kana yeroo sadaffaa yeroo moo'u inni duraa bara 2012 ture. Fiigichi kun ka isaati deebee 2013 deebee ammas kanuma moo'ee maayikiroosekendii tokko jechuun moo'amuun jedhamu akkuma moo'etti jira. Mallattoon harka isaa ka inni mul'isuudhaaf maayikiroosekendii sanaan moo'ame nuti Oromotu fudhatee jechuudha. Kanaafuu injifannoo keenya harki isaa akkasitti ol ba'u suni misaa'ela caalaa. Kanaafuu maayikiroosekendiin sun waa tokkoyyuu miti wayittuun fudhannu akka moonetti fudhanna. Kana fakkaata namni gammachuudhaan as jira addunyaa hunduma guutuudha. Nama akkuma 40tu itti hirmaata dorgommii kana waggaa 45f deemaa ture. Kunoo akkasumas ilmi abbaa bashannantus kan kanarratti hirmaatee fiigee dorgomee haaf maaraatoonii na bira jira. Kunooti kun Fayyisaa Leellisaa lammaffaadhaati ka magaalaa kana bakka bu'ee fiigu. Isarraallee gaaffii gaafachuu dandeessan Abbaabbuu Muhammad jedhama. Kana fakkaata. Amma dorgomee moo'ee dhufaa jira innis kunooti wanni geeba isaa qabatee. Argisiifan kunoo ka moo'ee innis kunooti. Kana fakkaata.
baga gammadde Abbaabuu siin jedhani. Abbaabuu baga gammadde. Mee atillee Abbaabuu haala dorgommii kanaa nutti mee akkamitti mootee fageenya hammamiitiin dorgomtee? Akkamitti mootee fageenya hammamiitiin dorgomtee siin jedhu isas itti himtaa oolu. Mirgatti godhu qaba. Eegii itti sii kenneera. Haa ta'u. Na dhageessa? Ni dhaga'ame. Warri kaanis akkuma akkasi baranii akkuma Fayyisaa Leellisaa lammaffaadha jedhee mootini. Mee maqaa kee sirriitti uummata si daawwataa jiruuf nu ibsi. Maqaan kiyya Abbaabuu jedhama. Abbaabuu Abdulqaadiri. Haaf maaraatoonii fiigee umurii kiyya keessatti tokkoffaa bahee umurii kiyya keessatti tokkoffaa bahuudhaan immoo baay'ee gammadee akkasuma immoo dorgommii Fayyisaan itti fiige kanaan keessatti hirmaachuu kiyyaaf illee gammachuu guddaa qaba jechuudha. Kanaaf Maraatoonii walakkeessa yeroo jettu kan keetiif kan Fayyisaa iddoo tokko moo addaan? Iddoma tokko eegallee isaan immoo warra professionaalii waan ta'aniif isaan na dura eegalanii haa ta'u immoo ani warra maaraatoonii guutuu waliin fiiguu isaan waliin peesii deemaa ture isaan erga narra deemanii booda isaan boodarra addacitee deemuu ture jechuudha. Atamma maal Fayyisaa Leellisaa nama hojii guddaa hojjete kana karaa dippiloomaasii karaa qabsoo uummata Oromoo karaa fiigichaatiin warra akkanaarraa ijoollee lama isaan booda kaatan maalirraa baru? Isarraa wanti barannu waan guddaadha. Tokkoffaa namni tokko atileetummaa qofa osoo hin taane lammii isaatiif jecha lubbuu ofii kennee wareega qaalii qabu kaffalee maatii isaa diina jala jiru biyya irratti diina jala gatee addunyaaf maalummaa maatii kana argisiisuun waan guddaa tokko. Kun immoo nuyi dhaloota lafaa dhufu kanaaf barnoota guddaa fi ofitti amantummaa guddaa akka qabaannu akkasuma immoo lammii kennaafis of duraafis waan gaarii akka dalaynu nu gargaara. Kanaaf immoo Fayyisaan anaaf nama ana qofa osoo hin taane dhaloota of duraa dhufuu fi ijoolleewwan dhaloota xiqqishoolee anaa gadii dhufanii hundaafuu fakkeenya guddaa akka ta'u abdii guddaa qaba. Kanaaf Fayyisaan anaaf hiiroodha. Hiiroo addunyaa maraati jechuudha. Isarraa waan guddaa barannee waan guddaa argannee konfidentii hedduu arganne jechuun ni danda'ama. Kanaaf waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Mee Abbaabuu irra deebinee ammamiin mootee meedaaliyaa keessanas mees argatte deebisee warra hin argine sirriitti agarsiisi. Mee sa'aatii meeqan moote? Sa'aatiin kiyya akka umrii kiyyaatitti umriin kiyya 15 haga 18ti. Warra umrii 15 haga 18 jiran keessatti tokkoffaa bahee tokkoffaa sanii immoo sa'aatiin kiyya sa'a 1:17 moo'ee. So amma umrii kanarratti sa'aatii baay'ee bareedaadha magaalaa Houston kana keessatti jechuudha. Kanaaf baay'ee itti gammadee jira jechuudha. Gara fuulduraatti maal yaadda? Gara fuulduraatti kolleejjii keessatti ni fiigaa. Kolleejjii booda immoo professionaalummaadhaan akka professionaalummaatitti elite atileetii ta'ee fiiguudhaaf hawwii guddaa qabaan. Abbaabuu hedduu galatoomii hawwiin kee gara fuulduraas akka si milkaa'u asuma achiin si hawwa. Fiixaa mootitti ilmee na deebisi. Okay, ayyee galatooma isinillee. Galatoom hedduu galatoom. Okay. Hello fiixaa galatoom egaa amma kana booda gara fuulduraatti Fayyisaa namni baay'een kan jedhaa jiru Fayyisaa Leellisaa arguu dandeenya yaadne waan inni jedhus arguu barbaannaa kan jedhutu jira. Akkamitti Fayyisaa Leellisaa arguu dandeenya nu dhiyeessuu dandeessaa? Ni dandeenya galgala kana afeerraa hiraataa irbaataa qabnaa hawaasni Oromoodhaa kan isa affeeree amma garuu waan dopingii jedhan warra dawaafaa fudhatu kana hunda qulqulleessuudhaaf warra moo'ee piroosesii san irra waan jiraniif hin dandeenya isin dhiyeessuu hin dandeenya waa tokkoyyuu rakkoon hin jiru.
Gaariidha fiixaa maalni tarii carraa argattee Faayisaa wajjin hin teessee haasoftee gara fuulduraattis dorgommii fakkeenyaaf gara Londonitti ji'a eebilaa keessa qabaa kan jedhu jira. Waan kana waan beektu jira. Kara biraatiin kara sooshaal miidiyaa keessattuu kara feesbuukiitiin kan deemaa jiru. Gara Dubaayittis illee waanuma wal fakkaatu jira kan jedhutu jira. Wanti quba qabdu jira. Edas wajjin haasaa turre halkan kaleessa bakka faranjoonni sitti nu affeeranitti fiigicha hedduu wal duukaa qaba. Ji'ootaas deeman kana keessatti tartiiba isaallee yaadachuu baadhee odeeffannoo kana guututti odeeffannoo sirrii ta'e akka hawaasni bakka sana jiranillee qophaa'anii eeganii fi isaan wajjin wal isin qunnamsiisee dhiyeessuu ni dandeenya isiniin jedha odeeffannoo guutuu. Mee amma gaa kaameeraan keenya sin lamaanii fi uummata dugda keessan duuba jiru kan argaa jiru. Mee gara istaadiyeemitti naannessitanii uummata achi jiru nu agarsiisuu dandeessu? Hin danda'ama waan tokko rakkoon hin jiru. Kuni amma kan eegamaa jiru maal inni fiixaa yeroo ammaa kana kan deemaa jiru? Dubartoota kan amma deemaa jiru haaf maaraatoonii Fayyisaan daqiiqaa 40 dura fixee haga ammaa fiigutti jiran uummanni. Uummanni biyya kanaa fayyaadhaaf fiigaa nama 35,000tu itti hirmaatee kuma 35 kana keessaati jechuudha fayyeen kan lammaffaa inni bahee itti aanee immoo warri fuul maaraatooniidhaatis daqiiqaa 10-15 dura akkuma jenne darbanii jiru. Fiigicha akkuma argitan kana namni xiqqaan hin baay'atu kana hordofu guutuu addunyaarraayi. Kana fakkaata kaa. Argitu miti? Argaa jirra. Gara maaraatooniitiin immoo wanti beektan jira amma ammaatti wanti dhageessan jira. Eenyu mo'atee keessattuu? Hin beekna'ee ka dura bahee fiigaa Keeniyaati. Ka itti aanus ijoollee Oromoo nama 3-4tu wal duraa duubaan walitti aanee darbee moo'ee maqaa isaanii immoo bilbila amma waan isinii waliin haasa'aa jiruuf hin baafanne garuu yoo barbaaddanis isinii erguu danda'a yoo barbaaddanis bilbilaan isinitti himuu danda'a. Iskiriina kanarraa yoo ni balleesse maqaa isinii himuu danda'a garuu waan amma asirra jirruuf hin danda'u malee. Gaariidha gara fuulduraatti. Istuudiyoo irraa dabarsanis yeroo meeqa irra deddeebi'anii Fayyisaa qofatu waamamaa ture. Fiigichi magaalaa kanaa kun ka isaati jedhanii irra deebi'anii lallabaa turanii waca sana sodaadhee nutti hin dhagamu jedhee garana dhufee garasis deemee maayerii wajjinis wal isin argisiisuu danda'a. Ittuma fufa kun amma guyyaa guutuu deemsifama. Maaf jennaan fuul maaraatoonii warra sa'a 6-6titti magaalaan kun kan hayyamu. Kanaaf ittuma fufa kun waan dhaabatu isaa dheeraa qabna. Fiixaa mootii asirratti maaliif kan atileetiin kun dorgommiin kun kan Fayyisaati jedhan namoota hedduu akka irratti hirmaatanidha kan nutti himte. Maaliif kan Fayyisaati dorgommiin kun dorgommii Fayyisaa Leellisaati maaliif jedhan? Warri koomentaatoraa kun warroota magaalaa kanatti fiiganii yeroo hunda mo'anii fi sa'aatii isaanii beekanii addunyaa kanarrattis tiraak godhu. Atileetota kana warra tiraak godhanii hordofanii beekan jechuudha. Ammas warra waggoota dheeraadhaa fi dorgommii kana jala taa'ee gabaasa godhu waan ta'anii fi sa'aatii isaa beeku osoo Fayyisaan fiigee hin xumurin iyyuu sa'aatii inni itti mo'atu piroojeekti godhanii fagootti gatee finishing laayinii isaa viidiyoon jira isiniif poost goona yookaan isinitti ergina. Pikchariinis jira fagootti gatee isaa deemee moo'ee jedhee xiqqoo dhumarratti slow inni ta'ee jennaani duubumaa fiigee namichi irratti kufe haada sana viidiyoo namni arguu hin danda'a. Wanni fiigicha isaati jedhanii mootiin maaraatoonii isa wanni jedhanii fi utuu Fayyisaan addunyaa irratti Riyootti hin beekamin dura beennaan nuti hawaasni as jiru kun dhufnee akkanumatti lallabnee iyyinee wocnee moonee galla 2012 moo'ee galee. Riikardiidhaan 2013 moo'ee galee sana booddee waggaa tokkoof wayi dhukkubsatee irraa hafe manatti hafee ture achii fiigee bahee utuu mootummaan suni dhiibbaa meeqa godhu nama 3 qofatu darbaa warra 3 sana keessa kagalu ta'ee gaafas gammadee jedhe inni Fayyisaan dheengadda interview kalee malee dheengadda wajjin haasofne anaaf inni
gaafa sin gammade warra sadan biyya bakka bu'aan deeman gaafa dhaga'u gammade ani gaafa moo'ee miti jedhe sanaa asis gaa akkuma beektan fiigicha baay'ee hin hirmaataa Honolulu dhaqee ture baatii tokko dura kanaaf fiigicha isaatii jedhu magaalaan kun magaalaa inni injifannoodhaan itti galu isa qofas miti kanneen fiigaa turanii Bazzuun jira Gooti Salaalee jira Darajjee Abarraa Alii baay'een isaanii dhufanii mo'anii galu lama sadi qabu magaalaa kanatti mo'icha kanaaf magaalaa isaati jedhani atleetii taappii keessatti laakkaama kanaaf gaariidha fiixaa mootii ibsa nuu kenniteef hedduu galatoomii egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya kan amma sin agarsiisaa jirti injifannoo atleetii Gootii Fayyisaa Leellisaa lammaffaa irratti bahedha kan uffateedha fiigichi maraatoonii walakkeessatti akka ta'edha kan nu ibsame maraatoonii Houston Texas isaa bara 2013 mo'atee jidduutti immoo addaan kutee bara 2017 lammaffaa bahedha. Fayyisaa Leellisaa silaa tokkoffaa baha ture amma mallattoo diddaa gabrummaa agarsiisutti kani atleetii Ameerikaatti durfame nan jedha fiixaa mootii kan achitti argamu. Egaa akka sagantaa hedduu qabaa Fayyisaa Leellisaa iddoo adda addaatti dorgomuudhaaf keessaa karaa sooshaal miidiyaatiin dhaga'aa jirra. Waan hundumaa egaa asii karaa feesbuuk irraan namoonni hedduu Fayyisaa Leellisaa nu dhiyeessu keenya kan jedhan jiru congratulation afaan ingiliziitiinis kan jedhan jiru Fayyisaa Leellisaa goota keenya kan jedhan jiru mucaan kuni mucaan leencaa kan jedhanis hedduutu jira. Egaa hundumaa waliin ga'uun dadhabillee Fayyisaa gootatti warri jedhan jiru. Yaada adda addaatti jira. Kaan immoo Fayyisaa Mataasaa dhiyeessu jiru. Fayyisaan nu argame Fayyisaa dhiyeessuudhaaf yaalii goona. Egaa ammaan tana kan argaa yookiin daawwataa jirtanii maraatoonii walakkeessaa jirudha. Maraatooniin guddaanis jira kan walakkeessaas jira. Ijoolleen Oromoo kana irratti iddoo akka mo'atanidha. Fiixaa mootii warra kaanis dabalatee deebi'ee immoo Fayyisaa Leellisaas akkasumas warra kaanis hordofnee barbaannee isinii dhiyeessuuf iyyaallaa. Egaa ammanatti obsaan akka nu hordoftan isin gaafannaa waan nu faana turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Ani Dajanee Guutamaati. Akkasuma immoo dorgommii Fayyisaan itti fiige kanaan keessatti hirmaachuu kiyyaaf illee gammachuu guddaa qaba jechuudha. Kanaaf maraatoonii walakkeessa yeroo jettu kan keetiif kan Fayyisaa iddoo tokko moo addaan? Iddoma tokko eegallee isaan immoo warra professionaalii waan ta'aniif isaan na dura eegalanii haa ta'u immoo ani warra maraatoonii guutuu waliin fiigu isaan waliin peesii deemaa ture isaan erga narra deemanii booda isaan boodarra adda citee deemuu ture jechuudha. Atamma maal Fayyisaa Leellisaa nama hojii guddaa hojjete kana karaa dippiloomaasii karaa qabsoo uummata Oromoo karaa fiigichaatiin warra akkanaarraa ijoollee lama isaan booda kaatan maalirraa baru? Isarraa wanti barannu waan guddaadha. Tokkoffaa namni tokko atleetummaa qofa osoo hin taane lammii isaatiif jecha lubbuu ofii kennee wareega qaalii qabu kaffalee maatii isaa diina jala jiru biyya irratti diina jala gatee addunyaaf maalummaa maatii kana argisiisuun waan guddaa tokko. Kun immoo nuyi dhaloota lafaa dhufu kanaaf barnoota guddaa fi ofitti amantummaa guddaa akka qabaannu akkasuma immoo lammii kennaafis of duraafis waan gaarii akka dalaynu nu gargaara. Kanaaf immoo Fayyisaan anaaf nama ana qofa osoo hin taane dhaloota of duraa dhufuu fi
ijoolleewwan dhaloota xiqqishoolee anaa gadii dhufanii hundaafuu fakkeenya guddaa akka ta'u abdii guddaa qaba. Kanaaf Fayyisaan anaaf hiiroodha. Hiiroo addunyaa maraati jechuudha. Isarraa waan guddaa barannee waan guddaa argannee konfidentii hedduu arganne jechuun ni danda'ama. Kanaaf waan baay'ee nama gammachiisudha jechuudha. Mee abbaa burra deebinee ammamiin mootee meedaaliyaa keessanas mee argatte deebisee warra hin argine sirriitti agarsiisi. Mee sa'aatii meeqan moote? Sa'aatiin kiyya akka umrii kiyyaatitti umriin kiyya 15 haga 18ti. Warra umrii 15 haga 18 jiran keessatti tokkoffaa bahee tokkoffaadhaan immoo sa'aatiin kiyya sa'a 1:17 moo'ee. So amma umrii kanarratti sa'aatii baay'ee bareedaadha magaalaa Houston kana keessatti jechuudha. Kanaaf baay'ee itti gammadee jira jechuudha. Gara fuulduraatti maal yaadda? Gara fuulduraatti kolleejjii keessatti ni fiigaa. Kolleejjii booda immoo profeeshinaalummaadhaan akka profeeshinaalummaatitti elite atileetii ta'ee fiiguudhaaf hawwii guddaa qaba. Abbaaboo hedduu galatoomii hawwiin kee gara fuulduraas akka si milkaa'u asuma achiin si hawwa. Fiixaa mootitti ilmee na deebisi. Okay, ayyee galatoomaa isinillee. Galatoom hedduu galatoom. Okay. Seenu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gammachiisaa qabnaa. Gootichi Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa waldorgommii maaraatoonii biyya Ameerikaa Teeksaas keessatti adeemsifame irratti lammaffaa ta'uudhaan mo'ateera. Dorgommiin kuni Cheveron Marathon jedhama. Waggaa 45 kan adeemsifamaa jiru. Atileet Fayyisaa Leellisaa tokkoffaa bahuu danda'ayyuu garuu mallattoo diddaa gabrummaa yeroo agarsiisu kan atileetiin Ameerikaa akka bira darbe warra achitti argaman kan dubbataa jirani. Egaa waldorgommii kanarratti akka ta'ee Fayyisaa Leellisaa lammaffaa bahuudhaan maraatoonii walakkeessaa mo'ateera. Maraatoonii irratti Oromoo hirmaatan jiraachuu tolu jedha. Mee gara dorgommiin kun itti adeemsifamutti sin dabarsaa Houston, Texas achitti kan argamu waan haala achi jiru haala dorgommii kanaa mee nutti himi. Haalli as jiru baay'ee bareeda. Akkuma beekamu Fayyisaa fi atileetonni biraallee magaalaa kanaa guyyaa 2-3 dura dhufanii asitti addaabti godhaa turanii tireeningii qilleensaan wal barachaa turanii. Kanaafuu amma immoo Fayyeen amma ganama kana fiigee haaf maaraatoonii lammaffaa bahee almost fagootti gatee namicha bira darbee deemaa fiigaa ture. Haa ta'u garuu yeroo inni mallattoo diddaa gabrummaa harka ol qabee argisiisu namichichi harkuma hiixatee haada ittiin mo'anii darban sana kutuudhaan maayikiroosekendii tokkittiidhaan isatu dura bahee Fayyeen iyyuun amanne gatee bira darbee ture. So kana fakkaata. Kabiraallee akkuma kana biyyarraa dhufanii dorgommii itti jiru. Dorgommiin ammayyuu deemaa jira hin dhumne. So Fayyeen daqiiqaa 10-15 dura reefuu fixee fuul maaraatoonii illee amma dhumachaa jira. Kanatu jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa atileet Fayyisaa Leellisaa hojii dippiloomaasii yeroo dheeraadhaaf hojjetaa kan dorgommii kana adeemsisaa jiru. Injifannoon inni injifannoo irratti argataa deemu kun hedduu cululuqaadha. Baay'ee itti gammanne. Mee mootii haalli istaadiyeemii sana keessa jiru iddoo maraatoonii kun itti deemaa jiru si warra achi jirtan maaltu isinitti dhaga'ama? Haalli uummataa maal ture? Mee kana nu ibsi. Hedduu gammachuutu ture. Dura Fayyisaa magaalaa kanatti Oromoo dura inumaayyuu faranjoota warra dorgommii kana godhanitu dafee qabatee simatee diinara afeeranii hirbaata godhanii akkasitti gammachuudhaan dabarsinee amma immoo Oromoon sa'a 5 irraa jalqabee hawaasni Oromoo Houston magaalaa kana ka jirru gamaaf gamana yoo deemte alaabaa fi ijoollee Oromoo argitaa baay'ee si gammachiisa. Gammachuu guddatu jira. Kuno ammas nattis marsanii obbo Mul'is akkasumas kunooti obbo
Abdurrahim akkasumas kunoo adde Nuuriyaan obbo Falmataan as guunnee jirra namni lakkoofsan qabu ijoolleen daa'imman kunooti abbaan bashannantu akkanatti as guunnee jirra hawaasni halkan ganamaan bahee dhufee bakka qabatee eegumsi isaa cimaadha kana fakkaata hedduu gammachuudha yeroodha yerootti asumatti kana goona fayyeeni magaalaan kun ka isaati yeroo sadaffaadhaa fi ka inni magaalaa kanatti moo'ee bara kana yeroo sadaffaa yeroo moo'u inni duraa bara 2012 ture fiigichi kun ka isaati deebee 2013 deebee ammas kanuma moo'ee maayikiroosekondii tokko jechuun moo'amuun jedhamu akkuma moo'etti jira mallattoon harka isaa kan inni mul'isuudhaaf maayikiroosekondii sanaan moo'ame nuti Oromotu fudhatee jechuudha. Kanaafuu injifannoo keenya harki isaa akkasitti ol ba'u suni misaa'ela caalaa kanaafuu maayikiroosekondiin sun waa tokko iyyuu miti wayittuun fudhannu akka moonetti fudhanna kana fakkaata namni gammachuudhaan as jira addunyaa hunduma guutuudha nama 40,000tu itti hirmaata dorgommii kana waggaa 45f deemaa ture kunoo akkasumas ilmi abbaa bashannantus kan kanarratti hirmaatee fiigee dorgomee haaf maaraatoonii na bira jira kunooti kun Fayyisaa Leellisaa lammaffaadhaati ka magaalaa kana bakka bu'ee fiigu isarraallee gaaffii gaafachuu dandeessan Abbaabbuu Muhammad jedhama kana fakkaata amma dorgomee moo'ee dhufaa jira innis kunooti wanni geeba isaa qabate argisiifan kunoo ka moo'ee innis kunooti kana fakkaata baga gammadde Abbaabbuu siin jedhani Abbaabbuu baga gammadde meeyatillee Abbaabbuu haala dorgommii kanaa nutti akkamitti mootee fageenya hammamiitiin dorgomtee akkamitti mootee fageenya hammamiitiin dorgomtee siin jedhu isas itti himtaa mirgatti godhuudha eegii itti sii kenneera haa ta'u na dhageessa warri kaanis akkuma akkasi baranii akkuma Fayyisaa Leellisaa lammaffaadha jedhee mootini mee maqaa kee sirriitti uummata si daawwataa jiruuf nu ibsi. Maqaan kiyya Abbaabbuu jedhama Abbaabbuu Abdulqaadirii haaf maaraatoonii fiigee umrii kiyya keessatti tokkoffaa bahee umrii kiyya keessatti tokkoffaa bahuudhaan immoo baay'ee gammadee. Hello Fiixa galatoom egaa amma kana booda gara fuulduraatti Fayyisaa namni baay'een kan jedhaa jiru Fayyisaa Leellisaa arguu dandeenya yaadne waan inni jedhus arguu barbaannaa kan jedhutu jira akkamitti Fayyisaa Leellisaa arguu dandeenya nu dhiyeessuu dandeessaa? Ni dandeenya galgala kana afeerraa hiraataa irbaataa qabnaa hawaasni Oromoodhaa kan isa affeeree amma garuu waan dooppingii jedhan warra dawaafaa fudhatu kana hunda qulqulleessuudhaaf warra moo'ee piroosesii san irra waan jiraniif hin dandeenya isin dhiyeessuu hin dandeenya waa tokkoyyuu rakkoon hin jiru. Gaariidha Fiixaa maalini tarii carraa argattee Fayyisaa wajjin teessee haasoftee gara fuulduraattis dorgommii fakkeenyaaf gara Londonitti ji'a eebilaa keessa qabaa kan jedhu jira. Waan kana waan beektu jira kara biraatiin kara sooshaal miidiyaa keessattuu kara feesbuukiitiin kan deemaa jiru gara Dubaayittis illee waanuma wal fakkaatu jira kan jedhutu jira wanti quba qabdu jira. Edas wajjin haasaa turre halkan kaleessa bakka faranjoonni sitti nu affeeranitti fiigicha hedduu wal duukaa qaba ji'oota as deeman kana keessatti tartiiba isaallee yaadachuu baadhee odeeffannoo kana guututti odeeffannoo sirrii ta'e akka hawaasni bakka sana jiranillee qophaa'anii eeganii fi isaa wajjin wal isin qunnamsiisee dhiyeessuu ni dandeenya isiniin jedha odeeffannoo guutuu. Mee amma gaa kaameeraan keenya sin lamaanii fi uummata dugda keessan duuba jiru kan argaa jiru mee gara staadeemitti naannessitanii uummata achi jiru nu agarsiisuu dandeessu? Hin danda'ama waan tokko rakkoon hin jiru. Kuni amma kan eegamaa jiru maal inni Fiixaa yeroo ammaa kana kan deemaa jiru? Dubartoota amma deemaa jiru haaf maaraatoonii Fayyisaan daqiiqaa 40 dura fixee haga ammaa fiigutti jiran uummanni.
ummanni biyya kanaa fayyaadhaaf fiigaa nama 35,000 itti hirmaate. So 35,000 kana keessaati jechuudha fayyeen kan lammaffaa inni bahee. Itti aanee immoo warri fuul maaraatooniidhaatis daqiiqaa 10-15 dura akkuma jenne darbanii jiru. So fiigicha akkuma argitan kana namni xiqqaan hin baay'atu kana hordofu guutuu addunyaarraayi. So kana fakkaata gara argitu miti? Argaa jirra. Gara maaraatooniitiin immoo wanti beektan jira amma ammaatti wanti dhageessan jira. Eenyu mo'atee keessattuu hin beeknee ka dura bahe fiigaa Keeniyaati. Ka itti aanusi ijoollee Oromoo nama 3-4 wal duraa duubaan walitti aanee darbee moo'ee. So maqaa isaanii immoo bilbila amma waan isinii waliin haasa'aa jiruuf hin baafanne garuu yoo barbaaddanis isinii erguu danda'a yoo barbaaddanis bilbilaan isinitti himuu danda'a. Iskiriina kanarraa yoo ni balleesse maqaa isinii himuu hin danda'a garuu waan amma asirra jirruuf hin danda'u malee. Gaariidha gara fuulduraatti. Istuudiyoo irraa dabarsanis yeroo meeqa irra deddeebi'anii Fayyisaa qofatu waamamaa ture. Fiigichi magaalaa kanaa kun ka isaati jedhanii irra deebi'anii lallabaa turanii. Waca sana sodaadhee nutti hin dhagamu jedhee garana dhufee garasis deemee maayerii wajjinis wal isin argisiisuu hin danda'a. So ittuma fufa kun amma guyyaa guutuu deemsifama. Maaf jennaan fuul maaraatoonii warra sa'a 6-6titti magaalaan kun kan hayyamu. Kanaaf ittuma fufa kun waan dhaabatu isaa dheeraa qabna. Fiixaa mootii asirratti maaliif kan atileetiin kun dorgommiin kun kan Fayyisaati jedhan namoota hedduu akka irratti hirmaatanidha kan nutti himte. Maaliif kan Fayyisaati dorgommiin kun dorgommii Fayyisaa Leellisaati maaliif jedhama? Warri koomentaatoraa kun warroota magaalaa kanatti fiiganii yeroo hunda mo'anii fi sa'aatii isaanii beekanii addunyaa kanarrattis tiraak godhu. Atileetota kana warra tiraak godhanii hordofanii beekan jechuudha. Ammas warra waggoota dheeraadhaa fi dorgommii kana jala taa'ee gabaasa godhu waan ta'anii fi sa'aatii isaa beeku. Osoo Fayyisaan fiigee hin xumurin iyyuu sa'aatii inni itti mo'atu piroojeekti godhanii fagootti gatee finishing laayinii isaa viidiyoon jira isiniif poost goona yookaan isinitti ergina pikchariinis jira fagootti gatee isaa deemee moo'ee jedhee xiqqoo dhumarratti slow inni ta'ee jennaani duubumaa fiigee namichi irratti kufe haada sana viidiyoo namni arguu hin danda'a. Wanni fiigicha isaati jedhanii mootiin maaraatoonii isa wanni jedhanii fi utuu Fayyisaan addunyaa irratti Riyootti hin beekamin dura beennaan nuti hawaasni as jiru kun dhufnee akkanumatti lallabnee iyyinee wocnee moonee galla 2012 moo'ee galee riikardiidhaan 2013 moo'ee galee sana booddee waggaa tokkoof wayi dhukkubsatee irraa hafe manatti hafee ture achii fiigee bahee utuu mootummaan suni dhiibbaa meeqa godhu nama 3 qofatu darbaa warra 3 sana keessa kagalu ta'ee gaafas gammadee jedhe inni Fayyisaan dheengadda interview kalee malee dheengadda wajjin haasofne anaaf inni gaafas hin gammadee warra 3 biyya bakka bu'anii deeman gaafa dhaga'u gammade ani gaafa moo'ee mitii jedhe sanaa asis gaa akkuma beektan fiigicha baay'ee hin hirmaataa Honolulu dhaqee ture baatii